Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalaa isa jedhamuun guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufa. Guyyaa har'aarree akkasuma biyyoota 20 qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasumas karaa baankiitiin illee guyyaa har'aa baankota keessa immoo guyyaa har'aa baankii Dashaniin qabadhee dhufee jira jechuudha. Baankii Dashaniin immoo biyyoota 6 qabadhee dhufee jira jechuudha. Karaa baankiitiin guyyaa hundayyuu fakkeenyaaf har'a guyyaa baankii Dashanii qabadhee dhufee kaleessa kan biraati. Karaa baankii guyyaan akka jira jechuudha. Gara itobilaakmaarketiin garuu guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufa jechuudha. Maaliif karaa itobilaakmaarketiin dhaabbataa miti jechuudha. Akkuma guyyaa hundayyuu dubbadhu karaa itobilaakmaarketiin guyyaatti yeroo 3 yeroo 4 jijjiiramuu danda'a. Garuu karaa baankiitiin dhaabbataadha jechuudha. Kanaaf baankii akka jaree qabadhee dhufaa jira jechuudha. Salphumatti baankiidhaan fakkeenyaaf har'a baankii Dashanii boru immoo baankii biroon qabadhee dhufaa jechuudha. Karaa itobilaakmaarketiin garuu biyyootuma 20 kanaa jechuudha. Guyyaa hundayyuu maaliif akkuma jiree karaa baankiitiin garaagarummaa qaba jechuudha. Guyyaadha guyyaatti sa'aatiidha sa'aatiitti garaagarummaa qaba jechuudha. Egaa gabaabumatti nagaa waaqayyoo isin daganne nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan noora manni kun mana keessanii chaanala kana sabiskiraayib sheer laayik gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan sheer laayik gochuun viidiyoo kana hanganumaatti dhaggeeffadhaa isiniin jenna. Maaliif viidiyoon kun yoo baay'atte daqiiqaa 10 jechuudha. Isarraan kana fee daqiiqaa 8 daqiiqaa 7 jechuudha. Maaliif duraan barreessee deebi'ee lammataa irra deebi'ee dafee dubbada waan ta'eef yeroo baay'ee natti fudhatu jechuudha. Kanan qabadhee dhufu biyyoota akkuma beekamu kanneen akka Ameerikaa doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, Kuweet diinaara, Duubaa dirhama, Saawud Arabiyaa riyaala, Baareen diinaara, Joordaan diinaara, Hoomar riyaala, Chaayinaa yuwaanii, paawundi sterlingii, yuuroo, Swiss firankii, kuronnaa, turkii liiree fi kan kana fakkaatanii jechuudha. Akkasumas immoo karaa baankiitiin immoo baankota keessa guyyaa har'aa immoo baankii Dashaniin kanneen akka Ameerikaa doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Duubaa dirhama, Saawud Arabiyaa riyaala, paawundi sterlingii, yuuroo fi kan kana fakkaatanii jechuudha. Guyyaa har'aa karaa itobilaakmaarketiin akkuma jedhee qannasee jira jechuudha. Qannasaatuma jira torban darbe baay'ee dabalee ture jechuudha. Har'aaf kaleessa qannasee jira jechuudha. Har'aaf kaleessa xiqqooshii qannasee jira jechuudha. Amma salphumatti Ameerikaa doolaararraa hin ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birii 100 fi birii 65 fi saantiba 03 akkasuma immoo karaa baankiitiin baankii Dashaniin Ameerikaa doolaariin tokko birii 100 fi birii 36 fi saantiba 89 kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birii 100 fi birii 20 fi saantiba 14 akkasuma immoo Kanaadaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankii Dashaniin birii 89 fi saantiba 52 Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birii 100 fi birii 7 fi saantiba 73 Kuweet diinaarri tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birii 500 fi birii 40 fi saantiba 64 kan itti aanu Duubaay dirhamiin tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birii 44 fi saantiba 95 akkasuma immoo Duubaay dirhamiin tokko guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankii Dashaniin birii 33 fi saantiba 72 Saawud Arabiyaa riyaalli tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birii 43 fi saantiba 96 akkasuma immoo Saawud Arabiyaa riyaalli guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankii Dashaniin birii 33 fi saantiba 02 kan itti aanu Baareen diinaarri tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birii 400 fi birii 37 fi saantiba 77 kan itti aanu Joordaan diinaarri tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birii 200 fi birii 32 fi saantiba 72 Hoomar riyaalli tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birii 400 fi birii 24 fi saantiba 34
Chaayinaa yuwaaniin tokko karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 22 fi saantiba 97. Kan itti aanu paawundiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 21 fi saantiba 92. Akkasuma paawundi sterlingiin tokko guyyaa har'aa karaa baankii Dashenii jechaadha birrii 100 fi birrii 84 fi saantiba 80. Yuuroon tokko karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 92 fi saantiba 04. Akkasuma immoo yuuroon tokko guyyaa har'aa karaa baankii Dasheniin birrii 100 fi birrii 58 fi saantiba 79. Kan itti aanu Swiss Frankidha. Swiss Frankiin tokko karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 4 fi saantiba 39. Kuronnaan tokko karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 17 fi saantiba 20. Turkii liireen tokko karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 4 fi saantiba 06. Israa'el shikiliin tokko karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 48 fi saantiba 02. Kan itti aanu Egyptian paawundiidha. Egyptian paawundiin tokko karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 40. Yemen rihaalli tokko karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 68. Kan itti aanu Paakistaan ruupeen tokko karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 58. Hindiyaa ruupeen tokko karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 1 fi saantiba 88 shirafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Kun karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan biyyoonni 20 kana fakkaatu jechuudha. Akkasumas immoo karaa baankota keessa immoo baankii Dasheniin biyyoonni 6 akkana fakkaatu jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo kan biraa immoo kanan jechuu barbaadu jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beerut jechaadha. Warroonni Joordaanii fi Beerut fakkeenyaaf birrii biyya Joordaanii dinaara jedhama jechuudha. Warroonni mana madaaba jirtan immoo dinaara biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Akkasumas Beerut yookaan Libneenirree birrii biyya sanii paawundii jedhama jechuudha. Birriin Beerutii paawundii jedhama. Paawundiin Beerutii immoo baay'ee xiqqoodha. Akka birrii Yemen akka birrii Paakistaanii jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaa har'aa birrii Yemen tokkichi 0 saantiba 68 jechuudha. Akkasuma jechuudha paawundiin illee baay'ee xiqqoo akka birrii Yemenii jechuudha. Akka birrii Paakistaanii jechuudha. Birrii Paakistaanirree guyyaa har'aa 0 saantiba 58 jechuudha. Birriin Beerut yookaan Libneenii paawundiin biyya sanii paawundoota keessaa baay'ee xiqqoodha jechuudha. Isinillee doolaarii fudhattu jechuudha. Warroonni mana madaaba jirtanii jechuudha. Asirratti doolaarii 3 maqaa ta'e doolaariin baay'eetu jira jechuudha. Doolaariin 10 oltu jira. Garuu asirratti doolaarota 3 maqaa ta'e jira jechuudha. Amma kanneen Ameerikaa doolaarii jedhee Kanaadaa doolaarii Awustiraaliyaa doolaarii jedhanan jira jechuudha. Isa kana keessa immoo isin kan fudhattan jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beerut jirtan jechuudha. Ameerikaa doolaarii ta'a jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa birrii 100 fi birrii 65 fi saantiba 03 jechuudha. Kanaan irra eeggattu yookaan saabbattu malee birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin immoo yoo ergattan jechaadha. Baankota keessa guyyaa irraa baankii Dashenii yoo ergattan Ameerikaan doolaariin tokko jechaadha. Birrii 100 fi birrii 36 fi saantiba 89 jechaadha. Kanaan irra eeggattu yookaan saabbattu malee salphumatti birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Akkuma jedhee warroonni Beerut jirtanii paawundii biyya sanaa miti jechuudha. Birriin Beerut paawundii jedhama. Paawundiin biyya sanii immoo akkuma jedhe baay'ee xiqqoo akka birrii Yemen akka birrii Paakistaanii jechuudha. Kanaafuu birriin biyya sanii waan xiqqoo taatee fi Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Akkasumas Joordaanii jechuudha. Warroonni Joordaan mana madaaba jirtanirree birrii biyya sanii fudhattanii jechuudha. Birriin biyya sanii dinaara jedhama. Dinaarri biyya sanii garuu guddaadha. Doolaarii hin caala. Ameerikaa doolaarii hin caala jechuudha. Haa ta'uyyuu malee garuu isin kan fudhattanii Ameerikaa doolaarii ta'a jechuudha. Olii galtee dallaalota biyya keenyaa fi biyya sanaati jechuudha. Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Duroota keessa isinillee malee birrii biyya sanaa fudhattanii jechuudha. Asirratti warroonni Joordaan jechuudha. Warroonni mana madaaba jirtanii kun sirriidhuma dhaabbataadha. Ameerikaa doolaariidha. Warroonni ala jirtanii jechuudha. Warroonni ala jirtan garuu dinaara biyya sanaa fudhachuu maltu
ani isa kanallee waan nani beekuun qabu isa yoo fudhattanii sana birrii biyya sana yoo fudhattanii jechaadha. Dinaara yoo fudhattanii isan dura dubbadheen irra eeggattu yookaan saabbattu jechaadha. Isin dinaari tokko meeqan akka oolee tokkicha isaa birrii isa qabdattanii baay'ifattanii argattu jechaadha. Egaa gabaabumatti viidiyoon korraa kana fakkaata. Viidiyoo birootiin akka walitti deebinutti nagaa ta'a.